Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan abboota keessan yaadadhaa. Firii jireenya isaanii ilaalaa, amantii keessaniin isaan fokkaadhaa. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaatti kan erge boqonnaa 13 lakkoofsa 7 kan jirudha. Yeroo hundumaa dhiifama isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaaf irra darbaa keenyaa osoo hin taane akka dhiifama isaatti amma isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa yeroo hundumaa kadhannaa isheedhaan kan nu wajjirraan jirtu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii akkasumas eegumsaadhaan kan nurraa addan bahin qulqulloota ergamoota Waaqayyoo fi hojii isaaniitiin deemsa isaaniitiin qabsoo isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan qulqulloota abbootii keenyaaf harmeelii keenya hundumaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Yeroo darbee mata duree jireenya hafuuraa fi gorsa qulqulloota warreen duraa jedhuun gorsa qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota lama kan abbaa Evaagiriyoosii fi kan abbaa Arsaaniyoos ilaallee turre. Achirraatu gorsa baay'ee jireenya hafuurummaa keenyaaf ta'an ni arganna jennee abdii taasifanna. Har'a immoo kutaama sanatti fufuutiin gorsa qulqulloota abboota keenyaa qulqulloota sadii kan abbaa Agaatoon, abbaa Abrahaamiif abbaa Gelaasiyoos kan ilaallu ta'a. Waaqayyo Abbaan keenya laphee hubatu hunduma keenyaaf nuuf haa kennu jechaa kallattiimaan gara barreeffamaatti dabarra. Abbaa Agaatoon. Abbaan Agaatoon gara gadaamii Tibeeyaad yeroo dhufu baay'ee ijoollee ture. Kan guddisee fi kan barsiise abbaa Pheenenidha. Itti aansuunis gara gadaamii Asqeexitti deemee abbaa Iskindiriif Zooliyees waliin jiraateera. Gadaamiin Asqeexis yeroo jalqabaaf yeroo balleeffamu abbaan Agaatoon barataa isaa abbaa Abrahaam waliin tulluu Tireerraa osoo hin fagaatiin laga Abbayyaa cinaa jiraachuu jalqaban. Kun seenaa gabaabduu qulqulluu Agaatoonidha. Bara jireenya isaa kan inni dubbateef hojjete immoo barumsi isaa muraasni akka itti jiru. Barataan abbaa Loot abbaan Phexros waa'ee abbaa Agaatoon akkas jedhe. Yeroo tokko mana abbaa Agaatoon osoo hin jiru obboleessi tokko dhufee abbaa Agaatooniin obboloota waliin jiraachuun barbaada. Akkamitti akkan isaa waliin jiraachuu qabu na gorsi jedhe. Abbaan Agaatoonis deebise jireenya kee hundumaa keessatti laphee akka nama keessummaa qabaadhu. Akkuma yoo jalqabaa isaan argite taatu jechuudha. Baay'ees isaan ittiin dhiyaatiin baay'ees immoo isaan irraan fagaatiin. Yeroo kana abbaan Meeqaariyoos walitti dhiyeenyi kun rakkoo maalii uumuu danda'a jechuun gaafate. Abbaan Agaatoon innimmaa akka bubbee cimaadha. Bololi'uu kan danda'u hunda kaasaa firii mukootaa balleessa. Abbaan Meeqaariyoosis akka malee dubbachuun rakkoo amma kanaa qabamoo jedhe. Abbaan Agaatoonis deebise qorumsi hamaan arraba hin to'atamne caalu hin jiru. Isheen haadha qorumsa hundumaati. Kana waan ta'eef namni hojii dhugaatti hin fayyadamu. Obboleessaa siree tokko qabu beekan ture. Mana isaa keessa waggoota dheeraaf erga jiraatee booda sirittii xiqqoo kana osoo ittiin fayyadamiin mana koo keessaa ba'e jedhe. Sababni isaas jiraachuu ishee namni natti hin turre waan ta'eef. Monoksee cimaa jechuun waraanaa jechuudha. Ani eenyuun iyyuu gaddisiisee mana koo keessa seenee hin beeku. Eenyuyyuu haa ta'u na gaddisiisee gara mana isaatti akka deemus hin eeyyamu. Yeroo tokko monokkosoonni waa'ee gad of qabummaa abbaa Agaatoon dhagaa isa laaluudhaaf dhufan. Miira dheekkamsa isaa dhiisuu fi akka hin dhiisne mirkaneeffachuuf jedhanii ejjituu fi ol of qabaa Agaatoon jechuun sidhaa jechuun gaafatan. Abbaan Agaatoonis eeyyeen sirriidha jedhe. Itti fufanis yeroo hunduma waan fedhii hin qabne kan odeessu Agaatoon jechuun sidhaa jedhan. Eeyyeen anadha jedhe. Itti aansanis shakkituu Agaatoon jechuun si miti jechuun gaafatan. Yeroo kana deebisee shakkituullee miti jedhe. Yeroo kana hangammaatti kan sanatti dubbachaa turre fudhattee kan xumuraa maaliif mormite jedhan. Abbaan Agaatoonis warreen duraa lubbuu koof kan ta'an waan ta'aniif hin fudhadhe. Ganumsi garuu Waaqayyo irraa adda ba'uudha. Ani immoo uumaa koo irraa adda ba'uun barbaadu jedhe. Kanarraa kan ka'e jireenyi isaa baay'ee isaan dinqisiise. Kan itti aanu immoo yeroo tokko abbaa Agaatooniin monokkosummaa bakkee irraa mul'atu moo keessaa kan argamu laphee dammaqaa wayya jechuun gaafatan. Innis nama jechuun muka jechuudha. Monokkosummaan bakkee baala. Lapheen dammaqaa garuu firiidha. Mukti firii hin godhanne hunduu ni kutama. Gara ibiddaattis ni gatama jedhamee akkuma ibsame dadhabbiin keenya hunduu firii keessaa oomishuuf ta'uu qaba. Innis lubbuu eeguudha. Kun garuu golgaa fi bareedina baalichaa barbaada. Innis monokkosummaa bakkeedha jechuun isaaniif deebise. Abbaan Agaatoon yaadonni akka inni warreen kan itti murteessuuf isa kakaasan yeroo itti dhufan yaa Agaatoon kun hojii kee miti
jechuun mataasaa akeekkachiisaa ture. Namni dheekkamaan ammam dandeettii du'aa kaasuu yoo qabaatellee Waaqayyo biratti garuu fudhatama hin qabu jechaa ture. Namni tokko fira cimaa anaaf ta'e garuu gara hojiin taanitti kan na geggeessu yoo ta'e ofirraan isa fageessa. Guyyaa tokko abbaan Agaatoon wantoota harka isaatiin hojjete gurgurachuuf gara magaalaatti osoo ba'u karaa irratti nama naafa tokko arge. Namichi eessa deemaa akka jiru abbaa Agaatoon hin gaafate. Waan tokko gurguruufiin gara gabaa deemaa jira jedhe. Namichi naafni kunis maaloo baadhuutii gara sanatti na geessi jedhe. Abbaan Agaatoonis nama kana baatee gara magaalaatti geesse. Namichis bakka itti meeshaalee kee gurgurattu cinaa na kaa'ii jedhe. Abbaan Agaatoonis akkasuma taasise. Abbaan Agaatoon meeshaa isaa kan jalqabaa yeroo gurguru namichi meeqatti gurgurtee jechuun gaafate. Innis gatii isaatti hime. Namichi naafni kunis maaloo daabboo naaf biti jechuun kadhate. Innis ni biteef. Abbaan Agaatoon meeshaa isaa isa lammaffaa yeroo gurguru ammas meeqatti gurgurtee jechuun isa gaafate. Innis gatii isaatti hime. Maaloo waan kana naaf biti jechuun isa kadhate. Abbaan Agaatoonis ni biteef. Haala kanaan meeshaalee isaa hunda gurguree yeroo xumuru namichi naafni kun gara mana keetti ni deebitaa jechuun gaafate. Abbaan Agaatoonis eeyyeen jedhe. Akkas yoo ta'e immoo maaloo baadhuutii bakka jalqaba na fiddetti na deemsi jedhe. Abbaan Agaatoonis isa baatee bakka doo wal argamsiisa deebise. Yeroo kana namichi kun abbaan Agaatoon lafaaf samii irratti eebbaan guute jedhe. Abbaan Agaatoon ija isaa kaasee namicha laaluuf yeroo jedhu bakka sana hin jiru. Isa qoruuf jedhee akkas taasisaa kan ture ergamaa Waaqayyoo ture. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti balballi dhiphaa fi cimaan isa kami jedhamee yeroo gaafatametti abbaan Agaatoon akkas jedhe. Laphee ofii to'achuu Waaqayyoof jedhanii mataa ofii hawwii isaa irraa dhorkuudha. Nuti hundumaa dhisnee si hordofne kan jedhames hiikni isaas kanadha jechuun isaaniif deebise. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 27. Kan abbaa Agaatoon amma kanaa yoo ilaalle lammaffaarratti immoo kan abbaa Abrahaam ilaalla. Waggoota 15f daabboo nyaatee wayinii dhugee kan hin beekne monoksee jaarsa tokkotu ture. Innis qorumsa hundumaa balleesseera. Fedhiin ejjaa fi galatoo faayida dhabee sana keessa hin jiru jechaa ture. Kana kan dhaga'e abbaan Abrahaam gara monoksee kanaa deemuun dhuguma akkas jetteettaa jechuun isa gaafate. Abbaan kunis eeyyeen jedhe. Haa ta'utii dubartiin tokko mana kee keessaa afaa keerra osoo ciistuu osoo agarte dubartii akka isheen taate taasistee yaaduu isuu dandeessaa jedhe. Hin danda'u garuu ishee akka hin hawwineef laphee koo waliin waraana jedhe. Abbaan Abrahaam ammam to'achuu dandeessellee qoraan amma isa keessaa hin banne amma jira jechuudha jedhe. Itti fufees karaa irratti dhagaa gidduutti warqii osoo agarte warqicha akkuma dhagaatti lakkooftee darbuu dandeessaa jechuun gaafate. Monoksichis hin darbu garuu warqicha akka hin fudhanneef mataa koo waliin waraana jechuun deebise. Abbaan Abrahaam deebise agarte hafuurri jaalala qarshii si keessaa hin banne jechuudha ni to'atte malee jechuun deebiseef. Kana booda obbolaawwan lama keessaa inni tokko akkasi jaallatu tokko immoo kan si jibbuu fi waa'ee keef waan hamaa akka dubbatu beektaa jennu. Lamaan isaanii si ilaaluuf osoo dhufanii haala wal fakkaataan isaan simattaa jechuun abbaan Abrahaam isa gaafate. Innis haala wal fakkaataan isaan simadhu. Haa ta'u garuu namicha na jibbuu sana gaddisiisuu dhiisuu fi isaaf caalchisee waan gaarii taasisuuf laphee koo waliin waraana jedhe. Haala kanaan jedhe abbaan Abrahaam qorumsi sirraa hin banne. Haa ta'u garuu qulqulloonni qorumsa kana to'achuu waan danda'aniifidha jechuun dubbate. Kan sadaffaa fi kan xumuraa abbaa Geelaasiyoosidha. Abbaan Geelaasiyoos jireenya monokkosummaa kan jalqabe biyya Gibxiittidha. Walakkaa jarraa shanaffaa keessa Abeemineetii Gadaamii Naayipoolos ta'ee ture. Abbaan Geelaasiyoos kitaaba qulqulluu biraannaatti barreeffame tokko qaba ture. Gatiin isaas qarshii 18 ture. Kan barbaadu hunduu akka dubbisuuf mana kiristaanaa keessa kaa'e. Yeroo tokko namni tokko abbaa Geelaasiyoosin gaafachuu dhufe kitaaba qulqulluu kana arge. Yeroo deemus kitaaba kana hatee deeme. Abbaan Geelaasiyoos kan raawwatame kana beekus garuu deebisuudhaaf hin barbaanne. Namichi kunis gurguruuf gara magaalaatti yeroo ba'u nama tokkoon wal argee qarshii 13 walii gale. Namichi bitu kunis dura kitaabichi sirrii ta'uusaa mirkaneesseen gatii isaa boorsiif kaffala jechuun namicha geggeesse. Innis kitaaba isaa qabatee gara abbaa Geelaasiyoos dhufuun namni tokko kitaaba kana qarshii 13 natti gurguruuf walii galle bituu moo dhiisu jedhee gaafate. Abbaan Geelaasiyoosis eeyyeen biti rakkasadha kitaabichis gaariidha jedhe.
gara namicha abbaa kitaabaatti deebi'uun kitaabicha abbaa Gelaasiyoositti agarsiiseen ture. Innis gatiin isaa mi'aadha. Kitaabni kun gatii hamma kanaan baasu naan jedhe. Yeroo kana namichi gurguru kun kan biraa waayuu siin hin jenne yeroo jedhu waayuu naan hin jenne jedhee deebiseef. Namichi abbaa kitaabaa kun kitaaba kana gurguruu hin barbaadu jechuun lapheen isaa tuqame gaabbiin gara abbaa Gelaasiyoositti qajeele. Abbaa Gelaasiyoosiinis maaloo kitaaba keenya irraa fudhadhu cubbuu koo hundumaaf dhiifama naaf taasisi jechuun kadhate. Abbaan kun garuu tole hin jenne. Namichi kunis kitaaba kee yoo irraa fudhanne nagaan jiraachuu hin danda'u jedhe. Abbaan Gelaasiyoosis nageenya kan argattu yoo ta'e maanan fudhadha jechuun kitaaba isaa fudhate. Namichi kunis gaabbii galee hanga guyyaa boqonnaa isaatti abbaa Gelaasiyoosiin tajaajile. Har'aaf kan qopheeffannee hanga ammaatti kan dhageenye ture. Waaqayyoo eebba qulqulloota abboota keenyaa nurraa haa bulchuu kan dhageenye hundumaa laphee keenya keessa nuuf bulchee firii gaarii akka ittiin oomishnu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.